Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtuuf jirtan jabaatan alhamdulillah galata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya irraa bifa haaraa fi akkuma waan bareedaa qabadee dhufee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana istaadiyoo bareedaa isinii qabadee dhufee jira. Meeshaa obboleettii teennaa Fatiyaa jechuudha isinii qabadee dhufee jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaan obboleettii teennaa Fatiyaan jechuudha meeshaa kan hunda qabdi akkuma isin argaa jirtan kana. Fatiyaan kana bicha miti meeshaalee mana keessallee qabdi, firaasha qabdi, tiraasii qabdi, meeshaalee argaa kontiroolii qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani immoo meeshaalee kana ogeessa wajjin akkaataa inni itti hojjetamee fi kwaalitii isaa isiniif ibsa jechuudha. Meeshaan obboleettiin teennaa qabdu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ilaalamee ogeessa hojjete wajjin qabna. Sirriitti agarsiisa. Hojjetaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ogeessi keenya maal jechaa isinitti fakkaate meeshaa kana yeroo hojjennu meeshaa kwaalitii ta'e irraa hojjenna. MDF irraa hojjennu kun tokkoffaa qaba, lammaffaa qaba. MDF akkamitti hojjennu kun abbaa 18 jedhama. Kwaalitiin isaa tokkoffaadhaan ibsaa jira. Akkuma san immoo teessu isallee ilaala badeen isallee wal dabra. Asiin mastaawatii qaba. Meeshaa kontirool biffee meeshaa adda addaa meeshaa warqaammaa adda addaa yoo keessa kaa'atte meeshaa irraa bareedu jechuudha. Bifa kanaan hojjetamee fi jechuudha. Jalaan immoo kun masaafaa qabdi. Haga inni bal'ifamee ilaala waan feete keessa kaa'achuu dandeetti. Meeshaan kun meeshaa baay'ee namatti toludha. Uffata illee barbaachisaa ta'e keessa kaa'achuu danda'a. Agartanii masaafaa sadii qaba jechuudha. Barri immoo lama qaba jechuudha. Bifa kanaan meeshaan isii hojjetamee fi jira. Maal kana qofa ammallee Fatiyaan meeshaa bareedaa ta'e immoo meeshaa biraa kan beeksisuudha. Instandii qabdi jechuudha. Instandii akkaan bareedaa ta'e ilaala. Televiziyoon isii asirra taa'aa fi abbaa inchi 32 qabdi televiziyoona. Televiziyoon abbaa inchi 32 kan akkaan baay'ee qabdi asirra kaa'atte akka barbaadeeffata ajattee ittiin dabarsitee jira. Fatiyaan gaafa qabdi midhasitti. Fatiyaan baay'ee galuu kaatee erti kana bicha miti kontiroolii fedhe kumsaatinii qabdi jechaadha doolaaba. Doolaaba qabdi doolaabni isii meetira akkasitti jedhamu. Mee ogeessi irraa haasa'u ittiin sikeetiin dhodhige ogeessi isa irraa akka haasa'u barbaada. Ondeeriin isaa hin dhagahamu jechaadha baay'ee ondeeradha. Haala kanaan nama dheeraa itti barbaadanii banaa jiranii Fatiyaa yoo ka gabaabduu taate kumsaatinii kana banuun baay'ee itti ulfaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kwaaliitiidhaan meeshaa hojjetamu jechuudha. Ogeessi mootu ogummaa isaa himaa jechuudha. Mastaatiin qabame barriin tokko mastaatiin qabame banii. Bal'inni isaa akka mastaatii qabaa iddoo uffata itti kan hammatu. Kan itti argeessan booda mastaatiin asiin jiraan ta'eef mastaatii kana gubbaa dhaabbattee ofii ilaaltee meeshaa ofii cufachuu dandeetti. Egaa babbareeddee jettee uffata ofii haala babbareeddee egaa baateen booda uffata ofii ilaaltee akkaataa ofii uffatteen booda ilaaltee dhuftee baate. Dhuftee baate jechuudha. Saniin booda mootu as meeshaa hin dachafne nyaate meeshaan dheeraa kan ta'an meeshaan caccabuu mormatu kadhachuu egaa sagalee illee hojjetaa jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa bifa kanaan inni illee nu ibsaa jira jechuudha. Meeshaa kana kumsaatiniin kun akkuma argaa jirtan kun meetira kasilsaadha. Kwaalitiin isaa isin akkuma argaa jirtan kana dheeriin isaa illee akkuma isin argaa jirtan baay'ee dheerinni lama fi afurtama.
والمتر داري نساء متر لما بيصير متر أفضل ما يطلع namni lama yoo xiqqoo namni dubartiin gaggabaabduu fatee yoo gabaabduu taate baay'ee yoo akkaate malee dhaqqa hojii jechuudha. Ayyaa magaalaa algaatti nu tara. Itti haasuudhaan immoo mallee maal qabdi algaa qabdi jecha. Algaa kana yoo agartanii anaa kana ka danda'e agartanii waan ta'u jechuudha jechaadha agartanii. Kanaaf ogeessi immoo irraa haasaya. Mee haala kana deebiin isaallee Suurri agarsiisa. Kun oduu abbaan fedhe irraa dhaabbatee akka socho'uu hin danda'u. Sibiilli isaa akkasumas sibiilli illee sadarkaa tokko fa'aa hirkatee sibiilli tokko tokko amma socho'uun jechuudha. Saantii afurii furdin isaa. Kanaaf waan ta'eef sibiila sadarkaa tokko fa'aadha. Waan akka shakkii takka hin qabu. Abbaan barbaade irra dhaabbatee sirbuu hin danda'a. Irra dhaabbatee sirbuu hin danda'a jedha ogeessi kenna meeshaan kun meeshaan saalfachiifne jechaadha. Bira jirti. Meeshaalee adda addaa kaasuu hin danda'a. Uffata algaa firaashaa uffata firaashaa keessa kaasee dachaasee uffata firaashaa keessa taa'uu hin danda'a. Waan barbaade keessa kaa'uu danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa meeshaan keenya bifa kanaan meeshaa bareedaa qabannee isin dhufnee jirra. Obboleettiin dandafatee annee meeshaa kan kee kana laattee akka irraa gammadu abdii guddaa sanarraa qaba. Innaa kana bichaa miti tiivistaandii lama qabdi jechuudha. Tiivistaandiin inni tokko immoo kana eegadha. Gaada saaruun illee adda adda qabdi. Ababa adda addaatu qabaman jiru. Baay'ee miidhagaa ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa har'aan kana yoo isiniin jedhe hin gayaa. Asmaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gama keenyaa akka dhuftan. Inni biraa immoo lakkoofsa bilbilaa keenya warri barbaadan duwwaa 9 69 shantama jechuudhaan lakkoofsa kanaan nu bilbiltanii nu argachuu dandeettanii. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaam. Chap macam ni lah. Gambar dari kita. Enggak.